Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufaa. Guyyaa har'aarree biyyoota 20 qabadheen dhufee jira jechuudha. Akkasumas guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankota keessa immoo baankii Oromiyaatiin qabadhee dhufee jira jechuudha. Guyyaa kaleemmoo akkuma beekamu karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankii isa jedhamuun qabadhee dhufee guyyaa har'aa immoo baankii Oromiyaatiin jechaadha. Akkasuma immoo karaa Itoophiyaak.marketiin biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo nagaa waaqayyoo isin dagannee nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kana sabiskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kanaan gadumaatti dhageeffadha yookaan caqasaa isiniin jenna. Maaliif viidiyoon keenya baay'ate daqiiqaa 10 yoo isarraan kan hafe daqiiqaa 7 yookaan daqiiqaa 8 malee baay'ee miti jechuudha. Akka viidiyoo kaanii baay'ee miti jechuudha. Maaliif kun oolmaa sharafaati waan ta'eef dura barreesseen dafee dubbadhaa jechuudha. Yeroon irra deebi'utti dafee tanaan dubbadhaa jechuudha. Kanaafuu daqiiqaa gabaabaadha jechuudha fanii. Egaa akkuma beekamu kanan qabadhee dhufu immoo kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaan doolaarii, Duubaay dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Oman riyaala, Kuweet dinaara, Baareen dinaara, Joordaan dinaara, Chaayinaa yuwaanii, Swiss birankii, paawundi istaarlingii, yuuroo fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankii Oromiyaatiin immoo guyyaa har'aa akkuma beekamu egaa karaa baankii Oromiyaatiin illee kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Duubaay dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, paawundi istaarlingii, yuuroo fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Guyyaa har'aa immoo karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoonni hundumtuu dabalanii jiru yookaan qaala'anii jiru jechuudha. Dhugaa baay'ee dabalee guyyaa har'aa baay'ee dabalee jechuudha. Torban kana keessa kan guyyaa har'aa baay'ee ol ka'ee jira jechuudha. Amma salphumatti Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechuudha. Karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan ergan karaa Itoophiyaak xumuree immoo karaa baankiitiin darbaa jechuudha. Guyyaa har'aa taraan dubbadhaa jechuudha. Amma karaa Itoophiyaak.tiin hin ka'a jechuudha. Isas Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan guyyaa har'aa birrii 100 fi birrii 59 fi saantiba 85. Kan itti aanu Kanaadaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 16 fi saantiba 67. Kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 3 fi saantiba 75. Kan itti aanu Duubaay dirhaamiin tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 43 fi saantiba 55 jechuudha. Dhugaa birriin hundumtuu dabalee jechaadha. Guyyaa har'a karaa Itoophiyaak.tiin biyyoonni hundumtuu dabalanii jiru jechuudha. Kan itti aanu Saawud Arabiyaadha. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 42 fi saantiba 56. Kan itti aanu Oman riyaalli tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 15 fi saantiba 65. Kan itti aanu Kuweet dinaarri tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 21 fi saantiba 57. Kan itti aanu Baareen dinaarri tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 23 fi saantiba 37 sharafachaa oolanii jiru jechuudha. Kan itti aanu Joordaan dinaarri tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 25 fi saantiba 25. Kan itti aanu Chaayinaadha. Chaayinaa yuwaanii tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 22 fi saantiba 26 jechuudha. Salphumatti guyyaa har'aa baay'ee dabalee dhugaa kan birrii 2 birrii 3 baay'ee dabalee jechuudha. Salphumatti baay'ee dabalee guyyaa har'aa karaa Itoophiyaak.com jechaadha. Kan itti aanu Swiss biraankiin tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi
birrii 95 fi saantiba 71. Kan itti aanu paawundiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 15 fi saantiba 81 sharafachaa oolanii jiru jechuudha. Kan itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 83 fi saantiba 93. Kan itti aanu koronnaadha. Koronnaan tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 16 fi saantiba 54. Kan itti aanu turkiidha. Turkii liireen tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 4 fi saantiba 03. Ijipshaan paawundiin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 15. Kan itti aanu yemenii. Yemen rihaal tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 50 dhiifama 0 saantiba 65 jechuudha. Birrii yemen guyyaa har'aa dabalee jira jedhu saantiba tokko dabalee jechuudha. Kalee 0 saantiba 64 jechuudha. Irra guyyaa har'aa immoo 0 saantiba 65 jechuudha. Birrii yemen guyyaa har'aa jechuudha. Kan itti aanu Israa'el shekeliin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 45 fi saantiba 98. Kan itti aanu Paakistaan ruupeen tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 56. Kan itti aanu Hindiidha. Hindii ruupee tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 84 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Kun karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan kana fakkaata jechuudha. Amma immoo karaa baankii koota keessa immoo baankii Oromiyaattan darbaa jechuudha. Isas Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankii Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 32 fi saantiba 36 bitanii birrii 100 fi birrii 35 gurguru jechuudha. Garuu kan nu fayyadu nuti jechuudha kan ittiin herreeggannu jechuudha. Birrii 100 fi birrii 32 fi saantiba 36 herreegganna malee birrii 100 fi birrii 35 kun kan isaaniiti jechuudha. Isaantu ittiin gurgurata. Garuu kun isaan ittiin gurguratan malee nuti itti gurgurannaa jechuudha. Kanaafuu keenya meeqa ta'a? Birrii 100 fi birrii 32 fi saantiba 36 ta'a jechuudha. Salphumatti karaa baankii Oromiyaati yoo erganne jechaadha guyyaa har'aa. Kan itti aanu Duubaay dirhaamiin tokko karaa baankii Oromiyaatiin birrii 32 fi saantiba 99. Kan itti aanu Saawud Arabiyaadha. Saawud Arabiyaa riyyaalli tokko guyyaa har'aa karaa baankii Oromiyaatiin birrii 32 fi saantiba 26 jechuudha. Kan itti aanu paawundiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa baankii Oromiyaatiin guyyaa har'aa birrii 100 fi birrii 68 fi saantiba 33. Kan itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa baankii Oromiyaatiin guyyaa har'aa birrii 100 fi birrii 43 fi saantiba 46 jechuudha. Kanaan sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Karaa baankii Oromiyaatiin illee kana fakkaata jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo kan biraa immoo kana. Warroonni Joordaanii fi Beerut jirtanii jechaadha. Joordaan fi Beerutii jechaadha. Beerut yookaan Libneenii jechaadha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Keessattuu immoo warroonni mana madaabii jirtan diinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Akkasumas Beerut yookaan Libneen irree birriin biyya sanii paawundii jedhama jechuudha. Paawundiin Beerut yookaan Libneen immoo baay'ee xiqqoodha. Akka birrii Paakistaan akka birrii Yemenii jechuudha. Birrii tokkichi biyya sana birrii tokkicha Itoophiyaa hin guutu jechuudha. Baay'ee xiqqoodha. Isinillee doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo baay'ee jiran asirratti doolaarii 3 maqaadii Ameerikaa doolaarii jedhe Kanaadaa doolaarii jedhe Awustiraaliyaa doolaarii jedhe hin jira jechuudha. Isa keessa garuu isin kan fudhattanii Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii fi Beerut mana madaabii jirtanii Ameerikaa doolaarii fudhattu malee birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Guyyaa har'aa fakkeenyaaf karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraacha yoo ergattan jechaadha. Warroonni Joordaanii fi Beerut mana madaabii jirtan jechaadha. Birrii 100 fi birrii 59 fi saantiba
85 hin herreeggattu yookaan assaabbattu malee birri biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin baankota keessa immoo baankii Oromiyaatiin immoo yoo ergattan jechaadha. Warroonni Joordaanii mana malabii jirtan jechaadha. Birri 100 fi birri 32 fi saantiba 36 herreeggattu yookaan assaabbattu malee salphumatti birri biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkuma jedhe birriin biyya Joordaanii dinaara jedhama. Dinaara miti jechaadha. Doolaarii fudhattu jechuudha. Akkasumas Beerut yookaan Libneen irreen birriin biyya sanaa paawundii jedhama. Paawundii osoo hin taane isinillee akkuma jedhe doolaarii Ameerikaa fudhattu jechaadha. Egaa gabaabumatti viidiyoon kanarraa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deemnutti nagaa ta'a.